Ay magaalaa TikTok kana kunoo qaba guyyaa afuraffaadhaarra laayivii guyyaa afuriif deemnaa eega laayivii dhufu eegalle guyyaa afran kana keessatti leenca nama darbuun arkine bo maali wanni kana moosii galtee haasoo bazabazaa malee leenci namaan dhufu ajaa'iba bo teessan tunis ajaa'iba yoo kana taatan kaaboo ajaa'iba bo hay yoo nama maalayaanii fi bazabazaa dubbatan malee yoo leenca namaan kannine duman dubbanne kaa bazabazaan dubbannu okay bazabazaan dubbannu uuma khayrii takka dubbanna akkasimee arrabeeyta yeroonin seena jeetin ture awoni moomni irraa Ingilaandii Arjentiinaa tanaatu dhukkeen irraa kaasee kubbaa laalaa ture milkooyne tanaaf amma dandamanne kunoo akka malee moomnee jiti imimmaan kana buufnee namana sossobullee dhabne amma dirqumatti jalaa kaane amma dirquma jalaa kaane dhufne akkasi magaalaan hin jirtuun sababa magaalaa onlee maammilli hiyya kun warrummaan sii galtee nama 15,000 moo maaltu na jala jira 15,000 warra galgalaa rafu saa lamatti ajaa'iba isaayin ummata galgalaa rafu saan if jala guuree hin jaabar boonatti maamee akka itti if jalaa oofan gurbaahaanii bar walla sii galtee TikTok kanaaf haaree na fakkaata aboo mee akkatti boonarraa gabbuu ijaani beeta aboonarraa gabbuu es gubbaadha mucaanarraa gabbuu aboo bara zamana addaa tokko jirra mucaa kanarraa gabbuusa akkasi beeta anis akkasittiin ka akkasuma jechuun naafe amma birraa badri barsiisaa dha dhira ay barsiisaan kun beeyta badrii seenaa tokko bar eega gaafa kaan shalabiin oliin shalabnu godhan badriin icumaan baafate noonutis gaanuma jira akkasi obboleeyyan laayivii sii galtee guyyaa 3 dabran kana waa hedduu dubbachaa ture keessattuu naggaadee sii galtee sooshaal miidiyaa kan jiru dubbachaatiin ture naggaadeen sooshaal miidiyaa beeytaa har'aan tana ijoolleen teenya naggaatuma taate amma fakkeenyaaf warri sooshaal miidiyaa warri sii galtee filoora guddaa qaban kun yoo kan laaltu taate rakkoo ummataa rakkoo hawaasaa dubbachuurra rakkoo sii galtee hooggansa siyaasaa dubbatanii faayidaa barbaaduu irratti dhiyoota nagaa guyyaa 3 kana dubbachaa turre sila akka miidiyaatti miidiyaan beeytaa waa hundarraa walaba ta'e rakkoo hawaasaa sila furmaata itti barbaadu ture kanaaf maal goota gaa namni keenya kun warri silaa xiqqoo sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamuu beeku akkamittiin sii galtee lafa furadhaa akkamittiin sii galtee miseensa qaama siyaasaa qaama shanee qaama waboo kana hunda ta'e akkamittiin sii galtee of fayyadaa akkamittiin nama jajjaaree faayidaa irratti harkadhaadha sii galtee wanni irraa dubbachaa ture dhugaa dubbachuudhaaf amma rakkoon ummata keenyaa rakkoo hundaanuu sii galtee yeroo ummanni keenya karaa irratti kadhattuu ta'an yeroo ummanni keenya karaa irratti bahan ummata kana sii galtee imimmaan ummata kanaa nama irraa haquu dhabame dhugaa dubbachuudhaaf
Kun hundi maali amma fakkeenyaaf abbootiin teenya beektaa ijoollee babbareedduu ijoollee barnoota illee baratte jedhanii akkasin nu abdachaa jiranii nuti ammoo inni godhaa jirru maali beektaa? Qaama siyaasaa jala gorreetiti naggaadee taanee uummata keenya dagannee si galtee boo paartiin xiyyaa haa jiraattu uummanni haa dhabamu haa jiru irra guddaa si galtee haala akkasii jiraa beeka. Awwaan hin xiinxala irraa beeka. Bar ijoollee miidiyaa teenya tana si galtee yoo kan laaltan taate ispeeshaalii si galtee warri biyya keessa jiru gibira isaanumaa si galtee mootummaa bakka bu'anii gibira kafaluun akkana dirqama gibira maarree jedhanii lallaban si galtee warri miidiyaan silaa gibiraa fi waan mootummaatii fi tarsiima mootummaa si galtee dubbachuudhaan turre beeka. Garuu har'a naggaadeen si galtee Oromoo tanatti heddummaatteeti uummanni keenya si galtee rakkoo hamtuu keessa jira. Uummanni keenya miidhamaa jira. Miidhama uummataa kanarraayin guyyaa 3 har'a guyyaa 4 san dubbachaa turre beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf akka itti uummanni keenya nu abdatu akka itti abbootiin teenya nu abdatu akka itti si galtee maatiin nu abdatu san bira kunnee barnuti. Warri keenya warri keessa yoo dhumanis haa dhumani warri haa dhuman jaabar haa dhuman warri dantaa isaaniiti maal nu golcha jaa. Kaan si galtee biyya alaa tana yoo ba'ee xiqquma si galtee bara akka waan jannata keessa jirutti nuti amma booda karaa itti si galtee waa itti harkannu malee wanni uummataa kun nun golchu qabu. Akkas irra guddaan namni keenya hin beekne dhaloota abbootitti baate taanee mul'achaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Mee haala si galtee hawaasni keenya keessa jiru. Yookaan laalle taate har'aan tan uummanni keenya karaa irratti warra kadhataadha si galtee kadhataadha uummata si galtee rakkoon hiyyummaa hamtuun uummata keenya xaxxee uummata keenya lafaan dhooytee uummanni keenya irra ispeeshaalii uummanni Harargee har'a jireenya hin jiru beeku dhugaa dubbachuudhaaf uummata jireenya jiraachaa jiru miti uummata si galtee karaa irra ba'ee kadhachaa jiru jechuudha warra karaa irra bulaa jiru kana uummata Harargeeti jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya kan hawaasa si galtee miidhama keessa jiru kana daganneetiti as gubbatti ol baanee afuran qalloo ituu humbanna ani si galtee ilma kanaati ilma jaarsooti ilma alaati ilma qalluuti si galtee waan akkanaa tanoo of na beeke waan nama ajaa'ibsiisurra Oromoorra jenereeshinii akkama si galtee akka uumamte jaarraa 21ffaa kana keessatti silaa barre kun bara qaroomaati beeke amma nuti akkaataan namni keenya si galtee keessa jiru hedduu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo takka takka miidiyaan kun Oromoota irratti Oromoota miidhuudhaaf wannummaan si galtee TikTok jaaniin tun dhiiroo dubbiin tun eessaa dhufteettee nama shakkisiiftii beeke dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf yeroo haati Oromoo miidhamaa jirtutti yeroo si galtee uummanni keenya beelaa waxalamaa jirutti anaafeti maal goone jechuudha gosti tiyya akkanaa gosti tiyya qaaliidha gosti tiyya mee fakkeenyaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Ati dhugaadhaan si galtee gosa Oromoo irraa yoo taate gosa ta'e himachuun maaliif barbaachise? Hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf ani gosaan qaba garuu gosaan qabu tana maaliif hin ba'ee si galtee TikTok irra ba'ee maaliif hin if waraabee gosa tiyya faarsa si galtee mallattoo gaafii keessa jirta dhugaa dubbachuudhaaf. Namni dhugumaan si galtee gosa qabu kan gosa isaa qabu kan gosa jaalatu gabbee si galtee teephii itti gadhee akka si galtee wallaalaa guddaa tokkotti wanni si galtee gubbaa sirbituuf hin jiru kana si galtee wanni nuti beeknu anis gabbeetiin tiyya faarsee si galtee akkasitti si galtee as gubbaa ragada jechuudha. Kanaaf haanis dhufee ragada as gubbaadhaan wanni godhaa jiru namni keenya ispeeshaalii Harargeen gosaan wal fixu gosaan wal balleessu akkumaan madura jee bara yaa obboleeyyan hedduu takka beektaa namatti dhaga'ama. Uummanni keenya mee obboleeyyan kiyya namni amma biyya Itoophiyaa san keessaafuu ganduma keenya beeynaa Harargee beeynaa namni jireenya xiqqoo si galtee xiqqoo jiraachaa jiru warra ijoollee biyya alaati qaba. Dooraal 150 fi 200 itti erganii isaan kana qofaatu jireenya si galtee xiqqoo fooyyaa xiqqoo si galtee isaanummaan kunuu nyaatanii jiraachuu isaan qofaa jira jechuu isaan kunuu warra jiraachuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf warra si galtee maatiidhaaf faamiliidhaaf biyya alaa tana teessanii waa ergitanii beeytan hanqa si galtee namni kun maaluma si galtee Itoophiyaa tana keessatti balaa bu'ee hanqa jettu takka
Maalleyni sii galtee waa bitu didee jira. Namni keenya sii galtee rakkoo hamtuu keessa seenee jira. Dhaloonni sii galtee keenya uummata keenya rakkoo hamtuu keessa seene kana dhiisee jiti. Ani gosti tiyya takka sibiilaati. Ani gosti tiyya takka laastikaati. Ani wallahi uummata qaanyii sii galtee. Akkana jennee as gubbaadhaa galgaluu ajandaa walii uumneetuma sii galtee as gubbaara gadaa bulla jechuudha. Obboleeyyan kiyya kun nun baasu. Akkumaan sii galtee guyyaa sadeen kana dubbachaa jirutti yeroo rakkoon biyya keessatti hammaattee amma fakkeenyaaf mee Harargee tana keessaa dhugaa dubbachuu beektaa dhugaan dhugaadha. Qaama siyaasaa amma fakkeenyaaf ani qaama siyaasaa tokkollee hin deeggaru mootummaa hin deeggaru shanee hin deeggaru kaafaa hin deeggaru Jawaar hin deeggaru namni tokko hin deeggaru ani sii galtee wanni hin deeggaru uummata miidhama uummataati sii galtee kan hin dubbachaa jiru. Harargee tana keessatti fakkeenyaaf amma daldaltoonni Harargee tana keessa jiran sadarkaa sii galtee waa dalagachuu dadhabuu irra gaanii jiran dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jettee gibirri humnaa olii irra kaayamee jira. Gibirri humnaa olii irra kaayamee namni dalagachuu dadhabee jira beek. Namni dalagachuu dadhabee jira. Kanaaf uummata sii galtee keenya kan miidhama keessa jiru kana dhiifnee jiti. As gubbaadha nuti an akkana sii galtee qaamni kiyya akkana paartiin tiyya hin tuqamin paartiin tiyya sii galtee akka Jaappaanii biyya tolchuu jirti marroon sii galtee diroonaa fi waa hunda fidee jirti kana sii galtee sadarkaan nuti yaadaa jiru ispeeshaalii dhaloonni Harargee kana yaadaa jirra beek. Kana keessaa bahuu dadhabnee jira osoo nuti sii galtee kanuma keessa naannoyinuu gosa keessa naannoyinuu paartii jala naannoyinuu arraan tana sii galtee hawaasni Harargee hawaasa sii galtee jireenyaan gaxaanaa hawaasa sii galtee gibira gurguddaa irra kaa'uudhaan miidhamaa jiru hawaasa sii galtee warra du'e jechuu dandeenya. Kanaaf sii galtee obboleeyyan guyyaa sadeen kanarraa hin dubbachaa jira. Wanni sii galtee hubachuu qabdan ani sii galtee biltsiginnaas hin deeggaru shanees hin deeggaru. Kanaaf warra sii galtee qiri jettanis qiri hin jiina. Paartii tana hundarraa'u paartii sii galtee shaneetis haa ta'u paartii sii galtee biltsiginnaas haa ta'u Jawaaris haa ta'u Kaafaawoo haa ta'u Balaaqalaa haa ta'u isaan kana hundarraa'u namni olaanaan hawaasa. Mootiin moototaa hojaan sii galtee uummata beeke. Yoo uummanni jiraate paartiin jiraatti. Yoo uummanni jiraate mootummaan jiraatti. Yoo uummanni jiraate sii galtee gaara keessaati qawwee hidhattee uummataaf hin qabsaa'aa jetta. Yoo uummanni jiraate mootummaan sii galtee misoomaa fi daandii fi maal jettan kooliidaraa fi maarreen godha jira. Yoo uummanni sii galtee hin jiraanne eenyuuf goota? Namni ati gootuuf ni jira. Kanaaf uummata kana dandamachiisuu irratti hojjechuutu barbaachisa. Uummanni akka dandamatu kan godhu jalqaba eenyu beektaa? Dhaloota jechuudha. Dhaloota sii galtee fakkeenyaaf dhaloonni Harargee uummata Harargee dandamachiisuu qabaa. Dhaloonni sii galtee Arsii dandamachiisuu qabaa. Dhaloota kanaatu sii galtee hawaasa kana dandamachiisuu qaba. Kanaaf haalli sii galtee jiruuf jireenya akka malee namatti dhaga'ama obboleessoo. Akka malee nama yaachisa. Kanaaf obboleeyyan kiyya uummata keenya sii galtee haa yaadannuu uummata keenya bira haa dhaabbannu. Sii galtee paartiidhaaf duuna amma fakkeenyaaf atii fi ani bara paartiif duunaa bara paartiin tiyya maarreen tiyya bara dhaabni siyaasaa kaniin hin deeggaru akkana jechuun sadarkaa kana jirra obboleessoo. Amma paartii dhimma paartii dhiisa. Kanaaf dhimmi jabaan dhimma hawaasaati. Mee fakkeenyaaf nama keenya ijoolleen sii galtee amma fakkeenyaaf tiktookara warra miidiyaa kana harkaa qabu dhugaa dubbanne. Mee ilaala Oromoon rakkoo hamtuu keessa biyya keessatti yoo jiraatte isaan hin galchu. Deemanii sii galtee kooriidara waraabanii kaanis sii galtee ka biyya alaa jirus deemee jirti walgahii guddoo kunoo addi bilisummaa Oromoo shaneen marroon gaggeesse bakka akkanaatti kora sabaa maarree aboolaan kana waraabda deemte garuu rakkoo hawaasa keetii quban qabdu. Kanaaf hawaasa namni kun hundinuu paartii siyaasaa haa ta'u dhaloonni kun haa ta'u warra sii galtee hawaasa kana gurguratee faayidaa mataa isaa barbaaddatuutu jaarraa kana keessa jaarraa 21ffaa kana keessa baay'atee jechuudha dhugaa dubbachuudha.
meelaa lama fakkeenyaaf namni kun hundinuu TikTok kana gubbaa wanni dhufuuf faayidaa argachuuf faayidaa akkamii argate kaan siigaltee gosa gargar baasee kaan siigaltee paartii tiyya je'ee ganamaa fi galgala paartii faarsitee bultoota biyya Kaanaadaa keessa taa'ee biyya Ameerikaa kana keessa taa'ee bara paartii faarsaa beeka. Mee maal fudhata Ameerikatti mee Kaanadaa maal fudhata obboleessa? Wanni siigaltee qaama siyaasaa paartii siyaasaa wanneettuuf Kaanadaa yeroo lafti ni jirti lafti shaneen namaa kennitu takka abaawoon namaa kennitu. Eeta biyyaalleen siigaltee wanni akkana deemtee Khadiir Juwaarii fi akkana mootummaa faarsituuf lafa fudhachuuf deemti. Takka siigaltee dirgoo fudhachuu deemti. Takka laaqana nyaachuu deemti. Kanaaf biyya alaa tonoo dhiiroo jarri siigaltee paartii jaaniin tun wallee Kaanadaa fi Ameerikaa tana keessa Asturaaliyaa ta'u lafa namaa kanan isa. Awwa hedduu nama dhibdii bira. Kanaaf namni keenya kun hedduu fasasee jira. Silaa namni akkaatuma siigaltee teknooloojiin tun jabaachaa deemtuun waa hedduullee dubbisee silaa waa hubata jennaan namni siigaltee sadarkaadhaan if duuba deemaa jiru saba Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf. If duuba deemaa jira sabni keenya dhugaa dubbachuudhaaf. Hedduu takka nama qaanfachiisa haalli siigaltee amma namni keenya itti jirus haalli siigaltee miidhama uummata keenyaatis uummanni keenya hedduu takka gara nama marara. Kanaaf biyya ofii siigaltee namni hin feene hin jiru biyya teenya ni feena uummata keenya ni feena garuu siigaltee mirga uummataatiif dubbachuun mirga uummataatiif falmuun rakkoo hawaasaa siigaltee bira dhaabbachuun yoo siigaltee mootummaalleen yoo hawaasa kana bira dhaabbanne dhaloonni kun siigaltee hawaasa bira dhaabbatee imimmaan hawaasa irraa haqu qabaa beeka. Nuti amma fakkeenyaaf sagantaa baafannee TikTok kanarra asirra bullee bara asirra bullee gosaa fi gandaa fi kanaa wal daaraa wal goone uummanni keenya akka gargar ba'u godhaa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bara amma fakkeenyaaf mee akka Oromoo dhaloonni Oromoo kun yoo biyya teenya keessatti biyyaatutu siigaltee rakkoo keessa jira hojaan eenyuutu deemee gargaara hin gargaaru yaadaan gargar baanee jira ilaalchaan gargar baanee jira siigaltee akkas obboleeyyan kanaaf namni siigaltee ilaalchaan gargar ba'ee namni siigaltee yaadaan gargar ba'ee namni siyaasaadhaan gargar ba'ee yeroo hundaa'u ofiifillee kufeeti uummata isaallee kuffisa hedduu waan nama gaddisiisu beeka. Nuti amma sadarkaa kana keessa jirra jechuudha. Namni keenya siigaltee ilaalchaanis garagara taane yaadaanis garagara taane namuu siigaltee faayidaa dhuunfaa isaa barbaada halkanii fi guyyaa TikTok irra bula sooshaal miidiyaa kanarra bula cubbuu takka siigaltee soba takka gaddiriirsee hawaasa kana hedduutti ifi faayidaa barbaadutu mul'ata hedduu takka nama haalli namni keenya keessa jiru hedduu namatti hin tolu dhugaa dubbachuudhaaf ani akka parsonaaliitti waliin guyyaa afran kana irraa dubbatu jiruuf ani paartii miti ani siigaltee badhaadhinaa miti ani abaa'oo miti ani shanee miti ani siigaltee juwaarii miti ani kaafaa'oo miti ani tokkoo miti ani siigaltee hawaasa warra siigaltee hawaasaaf dubbatu warra siigaltee miidhama uummataatiif dubbatu. Kanaaf yoo hawaasni kun jiraate okay nagaa akkam fayyaadha galatoomee siifin kannaan seentaa eenyu amaaranya kanan beeku ni seentaa kun siifin kannaateero kanaaf akkasii obboleeyyan kanaaf mee waan gaarii takka siigaltee uummata keenyaaf haa dalaynuu waan gaarii takka haa goonuu ana hedduu takka nama rara siigaltee qaama siyaasaatis arginee jira siyaasaas keessa dhuubannee arkine siyaasaa mootummaatis keessa dhuubannee arkine siigaltee sadarkaa hedduu keessatti arginee jira qaama siigaltee siyaasaatis hedduu arginee jira waan qaamni siyaasaa ta'es arkine deemnee maal goone jechuudha amma nuti siigaltee uummata keenyaaf
ummata keenyaa waliin dhaabbachuu, ummata keenyarraa waa'ee ummata keenyaa dubbachuu kana siigaltee biyya siigaltee maqaa tana keessattis qaama sadarkaa qaama siyaasaa garagaraatti keessa turre garuu amma siigaltee qaama siyaasaa irraas hunda keessaa baanee jirra. Nuti amma qaama hawaasaati hawaasaaf siigaltee waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu. Qaama sadarkaa hooggansa garagaraallee turree jira siigaltee qaama siyaasaa keessatti qaama hunda qaama mootummaa keessatti illee sadarkaa garagaraatti keessa ture qaama siigaltee adda bilisummaa Oromoo keessattis akkasuma siigaltee eenyu dhaaba jaarraa abbaa gadaa fiidoo keessattis waa hedduu keessa turre jechuudha. Amma garuu hawaasa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf namni hawaasaaf dubbatu namni ummata kanaaf dhaabbatu hin jiru. Amma akkumaan isiniin jeetti naggaadee siigaltee tiiktookii guute namni keenya irra guddaa karaa itti siigaltee faayidaa itti argatu karaa itti nama zarafu karaa itti siigaltee Oromoo tana gargar baasee itti siigaltee waa nyaatu karaa kana mijjeeffataniiti namni keenya kun siigaltee haala hamaa jira. Amma fakkeenyaaf uummanni bara dhugaa dubbachuudhaaf akkumaan onna jee afran qalloo ituu humbanna nuti siigaltee jaarmee gosaati amma warri keenya kun isaan sadeenuu wanni isaan labsan beeta deemaniititi afran qalloo akkaataa itti jabaattu irratti fi akkaataa siigaltee ituutti dhoytu irratti ituunis akkaataa afran qalloo fi humbanna siigaltee nuti deemnee sadarkaa kana jira dhugaa dubbachuudhaaf. Fakkeenyaaf rakkoon siigaltee shufeerotaa fi oomisha jumaa Harargee irratti yeroo rakkoon hamtuun kaatu mootummaan garagaltee Harargee ilaalle dhugaa dubbachuuf. Biyya teenya keessa bara Harargee tana keessatti namni gibira dukkaana xiqqaa tokkorraa miliyoona takka hafalu warra Harargeetii beeku dhugaa dubbachuuf dhugaan dhugaa beeka. Kanaaf akkas obboleeyyan paartii teessirraa tuqaan jiru dhugaan dubbachaa jira. Paartii teetii ol ka jiru uummataa beeka. Uummanni paartii oli. Warri siigaltee ijaba baaftan. Uummanni paartii oli. Yoo uummanni jiraate mootummaan jiraatti. Yoo uummanni jiraate marroon jiraata bara. Yoo uummanni jiraate juwaaras gubbaadhaa galgaloo siigaltee dhiichisaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf uummanni keenya sadarkaa hamaarra jira. Keessattuu siigaltee uummanni Harargee jechuudha. Amma fakkeenyaaf uummanni gibira humnaa ol irra kaayama. Yeroo irra kaamu naannoo Arsii kanatti naannoo siigaltee Tuulamaa kanatti naannoo Shanan Gibee kanatti maaltu jira beektaa? Jaarmee hawaasaa kanaatu hawaasummaa kanaatutu mootummaadhaan uummata keenyarra gibira akkana kaayuun kun sirrii mitii jee qaamni siigaltee hawaasummaa kun fakkeenyaaf sikkoo mandoon Arsii irratti uummata keenyarra gibira guddaa kana kaayuu sirrii mitii jaaniin mootummatti iyyatanii irraa gad deebisan. Warri siigaltee Shanan Gibeetis akkas qaamni hawaasummaati beeke obboleessa bokkatan obbadhu akkasuma siigaltee warri Tuulamaatis akkasitti siigaltee manguddoon Tuulamaa yeroo uummata isaanii irra gibira gurguddaa kaayan irraa gad deebisan. Harargeenoo abbaan gadaa Harargee ifiifuu siigaltee naggaateedha dhugaa dubbachuudhaaf. Abbaan gadaa siigaltee afran qallootis haa ta'u abbaan gadaa humbannaatis haa ta'u ka'ituutis haa ta'u ifiifuu siigaltee abbootii aangoo faarsee dirgoo fudhate jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ifiifuu namni faffaca'ee jiru uummata isaatiif maal siigaltee uummata isaatiif iyyame uummata isaa maal sagaleetamtaaf. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf namni keenya akka hawaasa Harargeetti hedduu takka siigaltee miidhamee jira. Hedduu takka siigaltee rakkoo hamtuu keessa jira. Kanaaf rakkoo hamtuu kana qaama mootummaatti wanni siigaltee gibira humnaa olii kana irra kakkaayu qaama mootummaa federaalaan siigaltee gibirri shalagamee aanaa fi godina irratti gadi hin buune dhugaa dubbachuudhaaf qaamuma siigaltee aanaa takka magaalaa isaaniitu gibira kana magaalaa amma fakkeenyaaf magaalaa isaan bulchansan sadarkaa oliitti oofuudhaaf aangoo isaanii dabalachuudhaaf gibira humnaa oliitti irra kaayanii isaan galii guddifnee jaanii riippoortii mootummaa godhan. Kanaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Galii guddifnee jaanii siigaltee aangoo harkate jechuudha. Hoogganaan aanaa tokko biyya takkaa. Garuu siigaltee uummanni maal ta'aa jira gibira humnaa olii irra kaayame miidhamanii miidhamaas jiranii
kana siigaltee namni parsinaalii yoo dubbate abbaan aangoo qabu san nama keenyan dhiisu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan dhugaadha. Ammoo qaamni hawaasummaa akka siigaltee siqqoo mandoo akka tuulamaa shanan gibee jaarmeenii akkuma siigaltee Oromoonni biraa jaarmee qabanitti Harargeen yoo jaarmee akkanaa kana qabaatte rakkoon siigaltee ganamuu gibiraa jecha oowutuun furmaata harkachuu dandeessi. Qaama walitti siigaltee qaamni hawaasummaa fakkeenyaaf Harargee International Organization yoo jettee amma Harargeen tun faffaca'uu dhiiftee gama siigaltee gosti sadeenuu gurguddoon Harargee keessa jirtu harka ol qabattee yoo mootummatti iyyattu taate mootummaan qaamni olii siigaltee rakkoo Harargee tana keessatti deemaa jiru irraa fooyyeessuu danda'u obboleessoo. Kanaa beeke. Kanaaf akkasi warra siigaltee yeroo siigaltee rakkoo uummata Harargee dubbannu mataan isin dhukkubu ooma sirriiti. Paartii siigaltee komachaan jiru, paartii siigaltee arrabsaan jiru. Ani akka nama parsinaalii tokkootti akka nama dhuunfaa tokkootti qaamni siigaltee olaanaan qaamni mootiin guddaan hawaasaan jechaa jira. Yoo hawaasni jiraate mootummaan jiraatti. Yoo hawaasni jiraate marroon jiraata. Yoo hawaasni jiraate Jawaar jiraata. Kaafaawwan jiraatti. Oopkoon jiraatti. Yoo hawaasni hin jiraanne hoo maal jiraatan? Kanaaf siigaltee uummata kana eeggachuun barbaachisaadha. Uummata kunuunsuun barbaachisaadha. Miidhama uummataa kana irraa xiqqeessuun barbaachisaadha. Mirgi siigaltee bulchiinsa gaarii, mirgi siigaltee dimokiraasii uummata keenyaaf kabajamuun murteessaadha. Yoo siigaltee mirgi dimokiraasii bulchiinsi gaarii yoo fooyya'ee lafa kan qabatu taate uummanni keenya siigaltee nagaan bubbeen nagaan galaa akkasuma siigaltee biitii teenya ni guddatti, diinagdeen biyyaa ni guddatti, namnilleen siigaltee parsinaal inkaamii ni harkata biitii ni fooyya'uutii beeke. Yoo amma fakkeenyaaf akkanatti siigaltee gama hundaanuu hawaasa kana miidhuu irratti, hawaasa kana siigaltee gibira humnaa olii irra kaa'uu irratti, milishaan faan siigaltee nama tumtee nama ajjeesuu irratti waan garagaraa yoo akkas kagootu taate namuu siigaltee maal godhaa deema? Mootummaas jibbaa deema. Oomishni hin jiru, oomishni ni xiqqaata, oomishni xiqqaannaan siigaltee maaltu dhufa? Biittiin kuftii, biitti kufnaan mootummaa fi hawaasnis waliin kufa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana siigaltee kufaatii hamaa keessa seenta biitti takka. Kanaaf kufaatii hamaa keessa akka hin seenne mirgi siigaltee dimokiraasii kabajamu, bulchiinsi gaariin kabajamu, tarsiimoon siigaltee aanaa fi godina irra baattuun haftee tarsiimoon qaama oliitiin baatee gad diriirtu hojiirra ooluu qabdi dhugaa dubbachuudha. Kanaaf namni siigaltee gadii tanatti akkuma fedhetti nama cunqursa, akkuma fedhe nama tuma, akkuma fedhe siigaltee wooma fedhe sirra kaaya. Ganamuu foon na nyaachisi siin jaa, ganamuu siigaltee ani mootii, ganamuu na faarsi siin jaa. Aboo amrii ajaa'ibaati obboleessoo. Haalli amma jiru kun ajaa'iba. Kanaaf kana hundarraa siigaltee uummata keenya miskiinota warra siigaltee dalagachuus dadhabee wallaahi rakkoo hamtuu keessa jira uummanni keenya. Uummata keenya kana siigaltee anis atis bakka siigaltee galgala tiktok kanarra teenyee ani gosti tiyya akkana, ani gosti tiyya akkana, ani gosta taargaa gosa as gubbaa dhaawwattee qomarra dhaawwattee bakka galgaluu siigaltee ittiin sirbaa bultu. Ittiin sirbaa bulturraa yoo kana dhiiftee waan hawaasaaf ta'u, waan uummata fayyadu, waan uummataaf faayidaa qabu yoo siigaltee galgala as gubbaadhaa waliif dhaamaa bullee akkaataa uummata keenya itti gargaaruu irratti yoo tarsiimoo wayii baafannee irra wayyaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuuf. Kanaaf amma haalli hedduu namatti hin tolu. Akkasii kan guyyaa afran kana hedduu irraa dubbachaa jirra. Wanni irraa dubbachaa jirrus waa'ee miidhama uummata keenyaati. Uummanni kabajamuu qabaadha. Uummanni siigaltee kunuunfamuu qabaadha. Kan mootummaa godhu uummataa. Yoo uummata kana miite, yoo uummata kana siigaltee hiyyoomsite, yoo uummata kana siigaltee waan hin taane hin darbatte
mootummaan jiraachuu hin danda'u. Akkasuma siigaltee qaamni hidhatees qaamni siigaltee Oromoo fi falma jiru hundinuu uummata kabajuun barbaachisaadha. Wanni siigaltee amma mul'achaa jiru mootiin silaa uummata ta'ee ka jiru mootummaan ifiifuu ani mootii jaa bulchaan gandaa tokko ani mootii jeeti uummata siigaltee akkuma mootii gaafa Haile Sillaasee sanii nagabbaraa jee uummata uuma fedhe godha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Qaamni siyaasaa qaamni hidhatee jiru siigaltee nama jajjabaa of keessaa nyaachaa wal balleessaa jira jechuudha namni bara gama hundaanuu balaan musiibaan siigaltee Oromoo tana buute waan addaati bara. Qaamni silaa hidhatee Oromoof hin qabsaa'aa jiru ifii wal nyaachaa deema. Wal nyaachaa wal gurgurachaa duroomaa kaan duroomaa siigaltee boomaa duroomtu nuti qabsoo duunee jiru nyaachaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan ajaa'ibaati beeka. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf hedduu nama dhibdee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Uummataan taphachuun, uummataan siigaltee kaartaa taphachuun, uummataan siigaltee geemii taphachuun kun dhaabbachuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaabbachuu qaba. Wallaahi hedduu takka nama qaanfachiifti wanni siigaltee biyya keessa jiru. Akkasuma wanni biyya alaa jirus hedduu nama qaanfachiifti. Biyya alaa Kaanaadaa tana keessa taa'ee jirti. Aruuza akka gosaa wal yaaman dhugaa dubbachuudhaaf. Aboo gostii gurbaa gosa wantaa tokkoof fuudhee gosa teenya yaami jaamboo ganda kaanutti yaamin jaani bara. Ajaa'iba bara. Kanaaf waan kabajan siigaltee akka gosaa kabajan jechuudha. Kanaaf uummanni kun maal ta'uu deema obboleessoo? Uummata siigaltee nama keenya salphisaa jiru jechuudha. Wanni gosummaatuun yeroo hundaa'uu si salphifti malee faayidaa siin fiddu. Sillee miitee namallee miitee nama dhabamsiiftu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf obboleeyyan kana keessa haa baanu. Ani waan hin godhu qabu yeroo hundaa'uu waan gaarii takka waan hawaasa kiyya fayyadu waan siigaltee miskiinota biyyatiyyaa miskiinota haadha abbaa kiyya haadha tiyya miskiina abbaa kiyya miskiina obboleeyyan kiyya miskiina warra siigaltee jireenya gadadoo keessa jiru akkamittiin bira dhaabbadhaa irratti ajandaa akkasii gaffinne akkaataa uummanni siigaltee fayyadamaatti ta'uu irratti dhugaa dubbachuudhaaf sanirratti haasa'uutu barbaachisa obboleessoo. Yeroo hundaa'u siigaltee naggaadee gosaa taate maqaa gosaatiin duroomuudhaaf yaaddee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Warri akkasitti duroomee illee ni jira maqaa gosaatiin. Ani gosa akkanaatii siigaltee aboomee gurbaa gosa keenyaa tokkootu akkana ta'eeti mee gargaarsa fidaa gurbaan maali gosti aboota akkanaati sadarkaa kana jirra jechuudha. Gargaarsa illee siigaltee gosa gaafatanii hannuutu eegalame argee uummata argee kana keessatti. Wallahi hedduu nama qaanfachiisa. Qaanyiidha boo.